kuma lamaaf kudha afur barattoonni kutaa kudha lammaffaa barachaa turan qormaata biyyaalessaa qoramuudhaaf hanga yoonaatti turaniiru. Sababni turmaata isaanii kun rakkoo bulchiinsa qormaataa biyyattii kana keessatti waggoota dheeraadhaaf jedhan kana furuudhaaf tattaaffiin adda addaa taasifamaa ture. Akkuma beekamu bara achaanuu teeknooloojiidhaan onlaayin qoruudhaaf yaalii hedduutu taasifame. Meeshaaleen biyya alaatii galuu qabu turanii taabileetiin kanaaf ta'anii sooftiweeriin haa ta'uyyuu malee koovidiin isa kanarratti gufuu akka ta'een beekama. Baroota itti aananii dhufanitti immoo innumti kun akka ittiin deemamneef taabileetiin yeroo sana galee ture. Haa ta'uyyuu malee sababa sirna barnoota haarawaan kutaa 10tti qoramuun waan hafee fi barattoonni hundumtuu gara sadarkaa lammaffaatti hanga 12tti deemuun isaanii barattoonni silaa bara tokkotti qoraman lakkoofsi isaanii dachaa ta'ee jira. Isaan kun egaa rakkoo yaalii teeknooloojiitti fayyadamuudhaaf gufuu ta'anii ammas yaaliin kun ittuma fufee jira. Yeroodhaaf garuu furmaata ta'a jedhamee kan yaadame naannoo tokkotti bu'uuraaleen misoomaallee mijataa bakka ta'etti yuunivarsiitiiwwan irratti yoo qoraman bakka bulmaataa siin qabaa, kutaa qormaataa siin jira, humni qoruu danda'us naannoo kanan jira. Barattoonni kun immoo yoo qoraman illee erga darbaniin booda garuma yuunivarsiitiiwwan kanaa galu waan ta'eef isaanumti seecaanii haalatti fudhachuu danda'an gaariitu uumama yaada jedhurraa kan ka'e barana yuunivarsiitiiwwan irratti akka qoramaniif ta'eera jechuudha. Kaayyoon inni guddaan barattoonni kun kiiloomeetira baay'ee deemanii as dhufanii yuunivarsiitii keessatti akka qoraman godhameef kwaalitii barnootaa eegsisuudhaaf. Kwaalitii barnootaa eegsisuu gisee jennu kanaan dura wantoota adda addaatu ture, walirraa korojuutu ture, akkasumas immoo moobaayiliidhaan yookiin elektirooniksiidhaan fayyadamanii qormaata yookiin immoo ansarshittii adda addaa nama qaama adda addaatiin hojjetamee distirbiitu godhu waan akkasiitu ture waan ta'eef hamma danda'ametti kana hambisuudhaaf nuti hojjenneerra. Barattoonnis kanarratti of eeggannoodhaan of gargaaranii horatanii kaayyoon itti manaa ba'an sun namni kamiyyuu beekumsa isaa fi dandeettii isaa fi waan beeku irratti hundaa'ee horatee akka qoramuu danda'u jedhameeti waan ta'eef kaayyoo kana galmaan ga'uuf wanta hojjetamu hundarratti warra egzaamaayinerii ta'uu danda'a, suuparvaayizarii ta'uu danda'a, bulchiinsa mana barumsa yuunivarsiitii ta'uu danda'a, sekiriitii ta'uu danda'a. Qaamni kamiyyuu kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf gisee socho'u barattoonni keenyas kana wajjiniin fedhiidhaan koopereet gochuun baay'ee barbaachisaadha. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala. Aadaa hubachiisee seenaadhaas xinxila. Barattoota 393,918 qorama. Isaan kun akkuma waliigalaa manneen barnootaa yookaan immoo wiirtuu qormaataa jennee kan yaadnu 1,057 turanii isaan kana keessaa barattoota dhufanidha jechuudha. Amma qormaata kanaaf qophaa'anii kan jiranii fulbaana bultii 30 kaasee hanga onkololeessa 2tti qormaanni kun kan saayinsii hawaasaa ni kennama jechuudha. Warri immoo saayinsii uumamaa baratan qormaanni isaanii onkololeessa bultii 8 hanga 11tti kennamuudhaaf qophii hundumtuu taasifamee jira jechuudha. ዋናው ዓላማችን ደህንነት kaayyoon keenya olaanaan yaaddoo guddaa yookiin qaawwa kana dura ture duuchuuf yaanneeti. Kana jechuun haala qormaataa fi walirra haatuun sun akka hin uumamne hojii hojjetamee ilaaluu fi mirkaneessuufi. Akkasumas immoo nageenyi barattoota keenyaa kan eegame ta'uu fi barattoonni dhimmoota kan birootiin fakkeenyaaf karaa nyaataatiin, karaa yaalaatiin qophii taasifamaa fi jiru beekuu fi mirkaneessuufi. Dhimmoonni ilaalle hundi haala gaarii irratti argamu. Rakkoon mudatee hin jiru. የትም ቦታ ይሄ ነው የሚባል ችግር አልገጠመንም። ergamanuu kenname kana galmaan ga'uudhaaf hojii baay'een hojjechaa turre. Inni dura koree adda addaa dhaabuudha. Koree akkaataa qajeelfamaatiin koreen 3 dhaabbatee hojiitti galee jira. Koreen inni tokko koree olaanaadha. Ani hunda to'atu jechaadha. Pireezidaantii yuunivarsiitiin gaggeeffamu. Koreen lammaffaa akaadaamikii wajjin wal qabatee hojiiwwan
hojjetamuu qaban nan hojjetu akaadaamik vaayis pirezidaantiin nan gaggeeffamudha. Koreen inni sadaffaa bulchiinsaa fi tajaajila barattootaa hojii wal qabatee hojiiwwan hojjetamuu qabu an to'atuu fi an qopheessu vaayis pirezidaant for admin and student of service ani tajaajila barattootaa hojii wal qabatudha. Kanaaf akkuma qajeelfama irratti taa'e nuti koree kana dhaabnee hojiitti galle gama akaadaamikiitiin hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa turan keessaa inni guddaan barattoonni nu biratti ramadaman kun eessatti qormaata fudhatu an jedhu ture. Kanaaf kutaa qormaataa barattoonni itti qoramuu danda'an akkaataa istaandardii kaawwameen kutaa tokko keessatti barataa 36 qofatu taa'uu qaba. Kana qopheessuudhaaf addaan baasuudhaaf hojii guddaatu hojjetame. Maaliif barattoonni nu biratti ramadamanii amma qormaataa fi ergamaa jiran gara 10,000ti. Kutaan nuti kanaan dura itti fayyadamaa turre 100 fi gara 38 qofa ture. Amma garuu kutaan kun gara kutaa 200 fi 30 wayii gaafata ture. Kanaaf kutaa dabalataa 100 kana qopheessuun hojii guddaa ture. Kutaa isaa qopheessanii akkaataa istaandardii kaawwameen kaa'uu barcuma barbaachisuu fi xarapheezaa barbaachisuu fi istaandardii barbaachisu guutuun hojii guddaa ture. Inni hojjetameera. Simannaan karaa barsiisotaatiinis ta'e nu godhame hojjettoota as keessaatiin gaarii ture. Innaa kana ture amma ammaatti haaluma gaariirra jirra jechaadha. Wantoonni amma ammaatti nuuf qophaa'an haala tokko yeroo ilaalaa turre hundumti isaa baay'ee kan das nama jedhudha. Mootummaan keenya illee bifa kanaan wantoota kana jiran konkolaataa akka kanatti nu qopheessee miidhamni tokko otoo nurra hin gahin shakkii tokko malee dhufnee lafa kana geenye haala gaariidhaan iddoo kanatti nu simatanii sakatta'iinsi garaagaraa ta'ee kanarratti illee ani akka barataa tokkotti baay'ee gammadeera. Baay'ee mijataadha. Ijoolleen nu duuba jiranis haala kanaan gara duuba dhufanii warri qoraman yoo jiraatan wanti tokko wanti sodaachisu hin jiru. Qophiin as keessa jiru nyaatarraa qabee wantoota bakka ciisaa fi wantoota dhiqannu bishaanii wanta itti fayyadamnu hundumaarraa qabee haalli jiru baay'ee kan nutti toledha. Ija jaamee banaa sammuu bilisoomsa. Fakkeenyaaf barataa waggaa lammataa reegulaariidha. Barreen gaddaa fudhadheen ture akka carraa ta'e gaafa siifikiin garmalee hin hojjetame bahee hojjetameera. Sababii kanarraan kan ka'e kaansil ta'eera inni immoo achirraan kan ka'e gadda guddaa nutti dhagahame. Maaliif hamma mataa keenya hamma beeknu jechaadha. Bakka zeeroo finnaan zeeroodhaan lama finnaan lama fiduudha. Bakka kun akka kanatti qormaanni kun itti fufannaan baay'ee gaariidhaan jedha. Kan dura qormaanni garuu haala kana qulqulleeffamee takka eegamee hin beeku. Amma yuunivarsiitiitti haala kana qormaata argamuun keenya baay'ee gaariidha. Barnoota haala kanaatiin qormaata kana barattoonni hannarraati bilisa ta'anii qulqullinni barnootaa eegamee warreen akkasirratti kennuu isaatiif galateeffachuun barbaadaa jechaadha. Dhaloota dhufuufis gaariidha. Akaadaamikii irratti hojiin guddaan ture bakka qormaanni istoor ta'utu baay'ee haayilii sekiuurdii bakka ta'e eegumsa gahaa bakka qabu bakka kaameraadhaan deeggaramuu danda'u giriildi ta'ee waan hundi haayilii sekiuurdii ta'e qormaanni bakka ta'u qopheessuudha. Isas qopheessineerra. Qaama akaadaamikiitiin hojiiwwan gurguddoon kun hojjetamaa turani. Gama koree adminii hooggananiin hojiiwwan hojjetamaa turan. Akkuma beekamu barattoonni kun guyyaa 9 ol yuunivarsiitii keessa turu waan ta'eef marsaa lamaan dhufu. Marsaa isa duraa barattoota gara 10,000 dhufa. Marsaa lammaffaas akkasuma lakkoofsuma sun gara 10,000 dhufa. Walumaa galatti 20,000 simannee waranneetti keessummeessina. Kanaaf barattoonni kun waan isaan nyaatan bakka isaan bulan tajaajilli fayyaa isaanii hojii wal qabatee hojii baay'eetu hojjetamaa ture. Inni tokkoffaan bakka bultii isaaniiti. Kanaan dura nuti barattoota gara 6,000 qofa keessummeessaa turre. Kun dabalataan 4,000 gizee ol ka'u bakka ciisicha isaanii firaashii, tiraasii, xarapheezaa kana hunda guutanii warratanii qopheessuun hojii guddaa ture. Gamoowwan kanaan dura tajaajilan kennan 5 dabalataan manteen goonee hojiitti gashinee
bakka sun akka isaan ciisan already facilitate gooneerra. Gama biraatiin waa'ee nyaata isaanii ammas akkasuma barattoota kuma 5 akkas nan kaaffeen baay'ee warrattuu waan turaniif kanaan dura kanaa oolan hin taane nyaachisaa turre amma barattoota 10,000 gizee nyaachifnu bakki kaafteeriyaan isaanii inputiin nyaataaf ta'u baay'eensaa almost double ta'a jechaadha. Kanaaf kana qopheessuudhaaf hojii guddaatu hojjetame. Kanarrattis hojiin hojjetameen kaafteeraa dabalataa tokko hojii keessa galchuudhaan barattoonni kun yeroo gabaabaa keessatti odoo hiriiran dhaabbatiin ciree isaanii, laaqana isaanii, irbaata isaanii nyaachuu akka danda'an kaafteeraa 3 hojiitti galchineerra. Kunis qophiidha. Ijoollee simatanii already tajaajila kennuu jalqabaniiru. Kiliinika guddaa tokko qabna. Kiliinikiin kun barattoota kana keessummeessuudhaaf qophiidha. Humna namaatiinis dabalataanis qoricha barbaachisu bittaan gaggeessinee kana qopheessineerra. Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota. Barattoota 10,000 maatii isaanii irraa fuunee gizee asitti isaan host goonee keessummeessinu akkuma nagaan dhufanii baratanii qormaataaf ta'an qormaata isaanii nagaan fixanii maatii isaaniitti galuu waan qabaniif mooraa erga seenanii jalqabee mooraan ala bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uudhaan security naannoo yuunivarsiitii kana akkaataa inni itti eegamu irratti karoorri bahee yeroo yerootti haalli jiru gamaggamamee hojiin hojjetamaa jira. Mooraa keessatti qaamni 2 jira. Security'n yuunivarsiitii jira, federaal poolisiin jira. Isaan kun karoora waliin baafatanii gahee hojii addaan hirmaatanii akkaataa qajeelfama federaalaa dhufeen hojiiwwan poolisiin federaalaa hojjetu poolisiin federaalaa hin hojjeta. Qaamni nageenyaa yuunivarsiitiin qaxaramee hojjetu immoo isaanis hojii isaanii hojjetu. Kanarratti hojiin hojjetameera. Gama biraatiin security wajjin wal qabatee namoota hayyamameen alatti yuunivarsiitii keessa hojjetaas haa ta'u, hojjetaa guyyaas haa ta'u, hojjetaa kontiraaktaraas haa ta'u, hojjetaa kanaan dura permanent employees haa ta'u hundi isaanii warra hayyamameen alatti amma qormaanni kun dhufutti mana isaanii taa'anii baratanii hojii isaanii akka hojjetan already gaggeeffamaniiru. Hojiin baay'een waan hojjetameef successfully barattoota kana nagaadhaan qormaata kana kaayyoo isaa galmaan geenye nagaadhaan ijoolleen kunis mana isaaniitti deebi'an jiru abdiin qaba. Guyyaa har'aa barattoonni akka waliigalaatti Oromiyaa irraatii qophaa'anii yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessa jiran hundumaa irratti qormaata kanaaf qophaa'anii qormaata seenanii jiru. Kanaafuu qophiin amma yoonaatti ture baay'ee bareedaadha. Geejjibni bu'aa baay'ee qaba ture. Baadiyyaa Oromiyaa guutummaa irraatii gara yuunivarsiitiiwwan bakka adda addaa jiran Oromiyaa keessas Oromiyaan alas bakki itti socho'anii jira. Baay'een isaanii barattoonni yuunivarsiitii naannoo isaaniitti argamu irratti akka qoramanidha. Haalli kan mijate maaliif barattoonni baay'ees akka daandii baay'ee akka hin deemne tokkoffaa rakkoo geejjibaas salphisuudhaaf lammaffaa immoo daandii dheeraallee barattoonnis akka hin deemneef waan yaadameefi kanaafuu haala kana keessa darbamee geejjibsiifamanii orienteeshiniin yookaan madaqsi kennamee har'a qormaatatti seenaniiru jechuudha. Kun egaa gaaffiiwwan bulmaata qormaataa yookaan immoo exam administration jennu kana rakkoo ture hundumaa nuuf fureeneet kan yaannu. Kana dura qormaanni karaa irratti bokkaan itti roobaa hanni hin jira bakkumti bultii isaatii rakkoo hedduu qabaa. Akkuma kanammoo namoonni waan hin malleef faayidaa hin malleef illee socho'anii turaniiru. Kanaafuu amma inni kun hundumtuu furmaata argatee guyyaa har'aa qormaanni kun haala milkaa'aa ta'eetiin jalqabee jira jechuudha. Barattoonni keenya erga manni barumsaa cufame illee manneen barnootaa irratti tuutooriyaaliin akka kennamuuf barsiisonnis akka jajjabeeffaman hojii kan akka hojjetan hawaasni barnootaallee hundumtuu isa kana hojii kooti jedhanii akka xiyyeeffannoodhaan hojjetaniif tokkoon aanaadhaa tokkoon mana barumsaa barattoota ammam akka barsiisuu qabu meeqammoo akka yuunivarsiitiif geessisuu qabu
meeqammoo bu'aa barnootaa daran olaanaa ta'e akka galmeessaniif hundumtuu sadarkaa biirootii ka'e hanga mana barumsaatti karooraan hojjetamaa ture waan ta'eef egaa barattoonni keenyaas barsiisonni keenyas isa kanarratti xiyyeeffannoo addaan hojjechaa turaniiru jennee amannaa. Waan qabatamaa manneen barnootaa irra supervaayizii godhamaadha kan ture caasaan sadarkaadhuma jiruun hundaan kanaafuu bu'aan illee akkuma kana bareedaa ta'eeti kan amannu barattoonni keenya konfidensii gaariidhaan qophaa'anii qormaata kanaaf dhiyaataniiru jenneeti kan amannu. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala. Aadaa hubachiisee seenaadhaas xinxila. Ji'a tokko guutuu halkaniif guyyaa hojjennee saayikooloojii barattootaa kan fiizikaal and meental saayikooloojii isaanii firii ta'anii akka isaan qormaata fudhatan waa'ee kamirrattuu waan isaan ni barbaachisu nyaata isaanii bakka bultiin isaanii bakka itti socho'an bakka taa'anii horatanii boqotan amma danda'ametti waan hunda faasiliteet gooneerra waan ta'eef maatiin kanaan waan inni yaadu jiraachuu hin danda'u. Barattoonnis tasgabbaa'anii horatanii kana booda waa'ee qormaata isaanii qofa akka yaadan. Miira nan injifadhaatiin nan danda'aatiin qormaatni biyyoolessaa jechuun waan addaa miti. Barattoonni keenya waggoota 12 darban kana keessa qormaatuma keessa deemanii dhufan. Kanaafuu qormaanni waan haaraa miti. Kan isaan qoraman barnootuma barachaa turanidha malee waan haaraa waan dhufu hin jiru. Kitaaba isaan dubbisan keessaatii dhufa qormaanni. Kanaafuu waan haaraa waan hin taaneef isa kana akkas deemutu ilaalanii. Kan biraammoo itti fayyadama yeroo irratti illee xiyyeeffannoo kennuu qabu. Yeroo gaaffii hojjetan bajanni yeroodhaa kaa'ame jira. Qormaata sanaaf bajatamee lafa taa'eera yeroon gaaffii tokkichaafis daqiiqaa nama mi'a akka ga'u qajeelfama keessa jira. Yeroo isaaniitti saffisaan fayyadamu. Yoo danda'ame irraa hafe wayya yeroon malee suuta jedhanii yoo hojjetan xinooshee gaaffii hunda fixuu hin danda'anii yoommoo hunda hin finne egaa bu'aan isaas immoo akkuma kana gadi bu'uu danda'a waan ta'eef gaaffiin itti jabaate yoo jiraate irra darbanii isa danda'an hojjechaa yoo fixan booda gaaffii isa jabaatti gaaffii isa yeroo baay'ee fixutti deebi'anii akka hojjetanii fi gamanumaan muuxannoo barsiisummaa irraati kanaan isaanitti himuu barbaada. Kan biraan kan beekuu qabanii gurraachessuu maqaa isaanii unka guutamuu qabu seeraan guutuu maqaa isaanii ispeelingii sirrii ta'e guutuu yoo gurraachessanii koodii qormaata isaanii sirriitti gurraacha'uusaa koodiin sun immoo sirrii ta'uusaa mirkaneeffachuu harka qulqulluudhaan hojjechuu kana gochuudhaaf egaa meeshaaleen qormaataaf barbaachisan jiru. Kanaafuu kan akka irsaasii laaphisii kan ittiin qaratan irsaasii kan ittiin qaran waan barbaachisoo ta'e orienteeshinii irratti hin kennama durasitti mi'ameera. Kanaafuu manumaa yoo ba'an qabatanii ba'aniiru jennee amanna. Warri gara fuulduraa dhufanis meeshaalee isaan barbaachisan kan ammumaa kaasanii bitatanii of qopheessuun isaan irraa eegama. Iyyaafachuu qabna bu'uura hegeree san gubbaasaatti ijaarra. Sababoota adda addaatiin barattoonni amma qoramuu hin dandeenye. Akka waliigalaatti aanaalee naannoo 37 irraati barattoonni akka waliigala Oromiyaa irraa godinaalee 5 irraa pilaan B keessatti akka isaan qoraman murtaa'eera. Inni kun rakkoon daandii jira, rakkoon baay'ina barataa jira, rakkoon nageenyaa hin jira, caasaan barnootaa gadi bu'ee hojii irraa eegamu hojjechuun task forcein sadarkaa aanaatti hundeeffame hojii isaa hojjechuun rakkoo waan tureef inni kun isaanis pilaan B keessa akka galan ta'ee jira jechuudha. Guutummaa Oromiyaa irraa yoo ilaallu parsantaa 9.9 kan ta'udha amma pilaan B akka darban kan ta'e jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni gaa'ela qaban da'umsatti kan dhiyaatan mana sirreessaa keessa kan jiran isaan kun haala addaatiin pilaan B keessatti haala isaan qoramuu danda'aman irratti mari'atamee haalli ፕላን ቢ keessatti ni mijata inneeti kan eegnu jechuudha. ሁለተኛ ፈተና ስለምንሰጥ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ji'a tokko keessatti qormaata lama waan kenninuuf barattoota rakkoo mudate garasitti fudhan. Qorumsa lama qopheessineerra. Barattoota mana mala sirreessaa keessa jiranii fi barattoota manneen barnootaa koominitii Itoophiyaa
kan ala jiran waan qorruuf qormaata lama qopheessine. Osoo jennu qormaanni kun kan bara 2014 kan bara 2015 caamsaa keessa kenne. Bara 2015 booda garuu hundisaa ni sirrata. በ2015 ግንቦት ላይ ነው ፈተና የምንሰጠው። ከ2015 በኋላ የአካዳሚክ ካሌንደራችን በትክክል መስመር ላይ ይገባል። መቶ 30 ማዕከላት ከ560 ሺህ በላይ ተማሪዎች ቆርማን ቢያሌሳ ዮካን ቆሮምሲ ሴንስ ዩኒቨርሲቲ ጉያራ ጀልቀቤራ ከናኒስ ዊርቱወን ቆርማታ ዲበተኮፍ ሶዶመ ኬሰት በረቶን ኩመ ዲበሻኒፍ ጃተመታን ቆርማትቻ ፍረቻጅሩ ፈተና የጀመሩት ተማሪዎች በሰላማዊ መንገድ ፈተናውን እየወሰዱ